sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Amajjii 12 bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbuudha. Akkuma barame duraan dursa oduu sin dhageessifna. Itti aansuun qophiilee addaa fi wallee warraaqsaa isin biraan geenya. Isin keessummeessuun kan isin faana turu anis Biiftuu Galmooti. Amma hangafa oduu keenyaarraan isin dhageessisa. Godina Wallaggaa Horroo Guduruutti fincilli xumura garbummaa itti fufee waan jiruuf barsiisotni Oromoo waraana wayyaaniin adamfamaa jiru. Manneen uummataas caccabuun loltootaan saamame. Guutuu Oromiyaa keessatti fincilli xumura garbummaa daran kan finiine yoo ta'u bakkeewwan hedduutti basaastuu uummata keessaa tamsaasaa jiraachuun dhaga'ame. Mooraa Yuunivarsiitii Harammayaaf naannoo sanatti dhukaasi hedduu barattoota irratti banamuun mooraan yuunivarsiitii lola guddaan weeraramuu qeerroon bakkichaa gabaase. Wallagga Ba'aa Aanaa Waamaa Agaloo magaalaa Qaasoo keessatti hiriirri yeroo sadaffaaf adeemsifamaa jiraachuun barame. Babal'ooma oduuf jaal tokkicha murteessa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti fincilli xumura garbummaa itti fufee waan jiruuf barsiisotiin Oromoo waraana wayyaaniin adamfamaa jiru. Manneen uummataas caccabuun loltootaan saamame. Horroo Guduruu magaalaa Haratoo keessatti fincila xumura garbummaa haalaan hammaatee itti jiruun walqabatee manneen barnootaa cufamuu irra darbee barsiisotiin Oromoota ta'an isintuu diddaa uummataa qindeessa jedhamanii waraanaa fi poolisoota wayyaaniin adamfamaa jiru. Isaan keessaa gariin kan sirna mootummichaa jala miliqanii jiranii fi kanneen barbaadaman Taajuddin Hashim barsiisaa Ingiliffaa Preparatory School, Abdannaa Alamaayyoo barsiisaa fiiziksii kutaa 10ffaa irraa, barsiisaa Baddilu barsiisaa siiviksii Preparatory School, Abbayyaa Hammaga'uu barsiisaa seenaa kutaa 8ffaa irraa kanneen jedhaman keessatti argamu. Karaa biraa manneen jiraattota magaalaa Haratoo Agaazii fi poolisiidhaan caccabeera. Mana jiraattota kanaa caccabsanii erga seenanis gaaffii tokko malee reebaa jiraachuun barame. Godinuma Horroo Guduruutti barattoonni mana barumsaa Waldoo mormii dhageessisuun barumsa kan dhaaban yoo ta'u hanga har'aattis barumsa hin eegalle. Achuma Horroo Guduruu aanaa Dongorootti dubartoota gabaa dhaqanii fi galan waraqaa eenyummaa fidaa jechuun rakkisuun hidhaatti illee naqan jedha gabaasaan sagalee qeerroo bakkichaa. Oduu biraan guutuu Oromiyaa keessatti fincila xumura garbummaa daran kan finiine yoo ta'u bakkeewwan hedduutti lukkeelee yookaan basaastuu uummata keessa tamsaasaa jiraachuun dhaga'ame. Dammaqinsiif gamtaan uummata Oromoo mootummaa TPLF daran yaaddoo guddaa keessa kan galche yoo ta'u kanneen mootummaa jiguuf jette utubuuf carraaqan kan akka Oppiidiyoo warraaqsa finiine kana bishaan itti naquuf basaastota uummata keessa tamsaafachaa jiraachuun himame. Akkasumas bakka dhoksaatti leenjii garaagaraa fudhachaa jiraachuun isaanii kanneen argan ni dubbatu. Haaluma kanaan Baha Wallaggaa Ona Waamaa Hagalotti uummanni fincila xumura garbummaa akkuma eegaleen hanga har'aa finiinaa jiraachuun jala deemtota TPLFif lubbuu isaaniif sodaa keessa yoo galchu akka duraa waan garaa isaanii dubbachuun kan itti ulfaate namoota Birqii Bantii Badhaasaa Qinaatti kan hanga har'aatti qeerroo qassoo maqaa gabaasu Tamasgeen Guuttataa Alamaayyoo Tarfaa Taamiruu Maaramaa kanneen ta'an qotee bultoota naannoo magaalaa Qassoo keessaa leenjii basaasummaa fudhatanii bobba'anidha. Mootummaan faashistii wayyaanee irree isaatti fayyadamuun zoonii Baha Oromiyaa godina Harargee guutuutti waraana isaa dachaasee fincila xumura garbummaa kana dura dhaabbachuuf hanga meeshaalee kanaaf hin malleen duula taasisee jiraachuun gabaasaaleen kallattii adda addaan argaa jirrudha. Fincila xumura garbummaa hooggansa qeerrootiin socho'aa jiru mootummaa wayyaanee hundeen raasee jiraachuun irra gahameera. Zoonii Baha Oromiyaatti fincila xumura garbummaa haalaan jabaatee itti fufeera. Deemsi fincila xumura garbummaa qeerroon hoogganamaa jiru kun ce'umsa gara bilisummaa ta'uun shakkii kan hin qabnedha. Fincila xumura garbummaa har'a kana dura dhaabbachuuf mootummaa wayyaanee meeshaalee gurguddaadhaan waraana isaa sochoosee gara godinaalee garaagaraa kanneen akka Harargeetti bobbaasee jira. Kaabineewwan mandara keessatti uummata amansiisuuf bobbaasee jiraachuunis irra gahameera. Milishoonnii fi poolisoonni naannoo magaalota keessa socho'aa kan jiran yoo ta'u bakka dhoksaatti uummataan haleelamaa jiru. Wayyaaneen fincila xumura garbummaa kana dura dhaabbachuuf sochii waraanaa daran jabeessee jira. Gochaa garaa jabdummaas raawwataa jira. Hanga ammaatti yuunivarsiitii Harommayaatti barataan 5 ol du'uunis gabaafameera. Harargee keessatti fincilli xumura garbummaa har'aa kun daa'imman illee kan hin qoonne mancaa fi dullaadhaan ka'ee waraana dura dhaabbatee jiraachuunis irra gahameera.
Yuunivarsiilee biroo kanneen akka Jimmaa keessatti barattoota miidhuuf wanni diinaan hin godhamin hin jiru. Sadarkaa boombiin barattoota irratti darbatamuu gahee jira. Hidhaanis akkuma amala mootummaa wayyaanee irraa ibsu kanatti uummata Oromoo irratti jabaatee jira. Fincilli eegale bilisummaadhaan deebi'aa jedha gabaasaan keenya sagalee qeerroo bakkichaa. Oduu wal fakkaatuun mooraa Yuunivarsiitii Harommayaa fi naannoo sanatti dhukaasni hedduu barattoota irratti banamuun mooraan yuunivarsiitii lola guddaan weeraramuu qeerroon bakkichaa gabaase. Barattoonni hedduun sababa kanaan reebamanii kaan qabamuun hidhaatti guuramaa jiru. Doormiin keessa galan caccabee barattoota irraa qabeenya hedduutu loltoota wayyaaneen saamamee jira. Haalli kun hammaatee barattoota hedduu fi barsiisotiin lama qabamanii hidhaatti geeffamanii jiru. Barsiisotiin haala kanaan qabaman keessaa barsiisaa Araarsaa Abarraa Daksiisaa, barsiisaa Economicsii, barsiisaa Taarikuu Warqinee Daaksaa, barsiisaa Food Technology and Processing keessatti argamuun. Oduu biraan Wallagga Bahaa aanaa Waamaa Haagaloo magaalaa Qassoo keessatti hiriirri yeroo sadaffaaf adeemsifamaa jiraachuun barame. Mana barumsaa sadarkaa duraa fi mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Qassootti barattoonnii fi jiraattonni waliin ta'uun ganama har'aa sa'aatii 3 irraa hanga sa'a 6tti hiriira gaggeessaniin ajjeesitoonni seeratti haa dhiyaatan abbaa biyyummaa keenya barbaanna wayyaaniin nuun bulchitu jedhanii dhaadachaa oolaniiru. Humni waraanas magaalaa Naqqamtee irraa kiiloomeetira 54 bakka fagaatutti ergamaa akka jiru beekameera. Humni waraanaa mootummaa TPLF uummata nagaa doorsisuuf gidirsuu itti fufee dhiha Oromiyaa magaalaa Naqqamtee keessatti humni waraanaa gabroonfataa hojii idilee godhachuun kan uummatatti bobbaafaman erga gaafa warraaqsi uummataa eegaletti ganama guyyaa galgala osoo hin jenne hidhata guutuun uummata doorsisaa jiru. Achuma magaalittii bakkeewwan tokko tokkotti imaltoota karaas ta'e jiraataa achi waraqaa eenyummaa guyyaadhumaan gaafachuu itti fufuun kan eenyummeessituu hin qabnes hidhuu fi gidirsuutti bobba'anii jiraachuun barameera. Dhuma irratti mootummaan shororkeessaa wayyaanee har'as akkuma bare namoota miidhamanii mana yaalaa galan hiriyoonni akka deemanii hin gaafanne dhorkaa jira. Kanumaan wal qabatee barattoota Yuunivarsiitii Jimmaa mooraa Kitoo Furdisaatti kanneen amajjii 10 bara 2016 boombiin haleelee mana yaalaa ciisaa jiran hiriyoonni isaanii akka deemanii hin dubbifneef dhorkaa jira jedhu kanneen dubbisuuf deemanii dhorkaman. Akkasumas kanneen hidhamanii jiran deemanii dubbisuu sodaa guddaa keessa nu galcheeraa jedhu gabaasaaleen qeerroo bakkichaa. Oduun keenya sagalee qeerroo guyyaa har'aaf qabanne kanuma. Qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Dhaamsa galataa jaarmiyaa qeerroo bilisummaa Oromiyaarraa waldaa dubartoota Oromoo UK'tiif amajjii 11 bara 2016 haa ga'u dhaamsi keenya jaallan qabsoo bilisummaa miseensota waldaa dubartoota Oromoo biyya UK fi ilmaan Oromoo biyya keessan keessa bilisummaadhaan jiraachuu dadhabdanii biyya ormaa jiraattan hunda. Oduu hiriira nagaa gaafa amajjii 5 bara 2016 biyya UK keessatti gaggeessitanii fi amajjii 5 hanga amajjii 7 bara 2016 qorra gannaa yookaan winter nama goggogsu keessa buluudhaan nu ilmaan keessan rasaasa mootummaa faashistii wayyaanee dura dhaabbannee mirga oromummaa fi oromiyaaf jecha falmaa hadhaa gaggeessaa jirru faana dhaabbachuu keessan yommuu dhageenyu gammachuun nutti dhagahamee fi hamlee fi jajjabinni qabsaa'ota Oromoo Oromiyaa keessatti dhagahame tilmaamamee hin dhumu. Hangamuu dararaan nutti baay'attu hangamuu nutti roorrifamu yommuu lammiin keenya biyya ambaa keessatti kutatee wareegama fedhe kaffalee murannoodhaan nu faana dhaabbatee falmuu isaa yommuu dhageenyu gammachuu keenya dachaa taasisa. Karaa biraatiin nu warri biyya diktaaterummaan keessatti dagaage akka empaayeera Itoophiyaa keessa jiraannu akka keessanitti balbala muummicha ministeeraa taa'aa buluun hafnaan mana barnootaa keenya keessallee teenyee sa'atii tokkoof gaaffii mirgaa kaasuun yookaan dhageessisuun yookiin mallattoo mormii bifa kamiinuu mul'isuun kan wareegama lubbuu nu gaafatu ta'uu yommuu yaannu gadda kanan jedhamneen guutamna. Jaallan lammii keenya biyya ambaa jiraattan nu ilmaan keessan manneen barnoota sadarkaa tokkoffaarraa hanga dhaabbata olaanaa keessa jirru jiruuf jireenyi nutti hadhaawee jira. Biyyuma abbaa keenya irratti alagaa biyya keenya weeraree qabateen dararamaa jirra. Nagaadhaan mana baanee galuun hafnaan manuma keenya keessa jiraachuu hin dandeenye. Kana caalaatti kan nagaa nu dhowwaa jiru ammoo biyyi keenya gurguramaa waan jirtuuf qalbii ittiin teenyee barannu dhabne. Biyya hin qabnu taanaan barachuunis hiikanuuf dhabe. Biyya baratanii hojii argachuudhaaf ergamaa diinaa ta'anii sammuu ofii fi saba ofii gurguruun dirqama namatti ta'etti barachuun gatii maalii qaba? Kanaaf jennee diina hanga funyaanitti hidhatee dura dhaabbannee falmachuudhaaf murteeffanne. Uummatni keenyas kaabaa kibbaa
baadhiyaa nufaana ka'ee warraaqsa finiinse. Akkuma warraaqsi keenya finiineen diinnis rifaatu guddaa keessa waan seeneef roorroo dhala namaa irratti hin raawwatamne nurratti dalagaa jira. Dubartii ulfa ajjeesee qileetti darbeera. Haadha ilmoo ishee oolchuuf wawwaattu gara jabeenyaan ajjeeseera. Mucaa waggaa 6 jaarsa waggaa 70 otoo hin hafiin guyyaa saafaa rasaasaan akaa'eera. Barattoota kumoota dhibbaan lakkaa'aman mana hidhaatti guuree dararaa jira. Kumoota dhibbaan kanneen lakkaa'aman baqatanii akka bineensaa adamsamaa jiru. Walumaa galatti gochaa duguginsa sanyii yookaan genocide wajjin walgitutu nu ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jira. Egaa haala akkasii keessatti hiikkaan jireenyaa nutti mul'atu. Kanaafuu hangi dhumne kanneen hafne bilisummaa saba keenyaa argamsiisuuf kutanneerra. Falmaa hadhaa'aa jiru kana keessatti deeggarsi keessan murteessaadha. Isin biyya mootummoota gurguddoo kanneen mootummaa bicuu kanaaf deeggarsa kennuudhaan nu facaasan keessa jiraattu. Biyya dimokiraasiin dagaage keessa jiraattu. Isin biyya miidiyaan addunyaa gurguddoon jiran keessa waan jiraattaniif roorroo nurra ga'aa jiru akka ukkaamame hin hafne gochuu dandeessu. Isin afaan faranjootaa kanas waan beektaniif rakkoo keenya gaaffilee keenya roorroo nurratti guyyuu raawwatamaa jiru afaan isaaniif galuun itti nuuf himuu dandeessu. Isin biyya social mediaan babal'ate waan jirtaniif dararama nurra ga'aa jiru addunyaa maratti facaasuu dandeessu. Walumaa galatti qabeenyaan, ogummaadhaan, beekumsaan waan dandeessaniin nu bira dhaabbachuuf wanti isin daangessu hin jiru. Kanaafuu dargaggoonni Oromoo bara darbe bara 2014 keessa magaalaa Minnesota US keessatti ala bulanii ooluun mirga Oromoof jecha fincila diddaa gabrummaa cinaa dhaabbachuu isaanii mul'isanii jiru. Uummanni keenya golee addunyaa irra jiraatu cufa keessaa tokkummaan ka'ee hiriira bahuu fi gumaacha irraa barbaachisu gochuun qabsoo biyya keessaa obbolaan keessanii fi maatiin keessan deemsisaa jiraniif deeggarsa hiriyyaa hin qabne mul'isanii jiru. Ammas mul'isaa jiru. Egaan isinis akkuma amma jalqabdan kanaan akka jabeessitanii itti nufuftan dhaammachaa dalagaa boonsaa guyyoota 3 darban dalagdaniif galanni keessan bilisummaa saba keessanii akka ta'u hawwina. Injifannoo uummata Oromoof qeerroo bilisummaa Oromoo Finfinnee Oromiyaarraa. Nafirraketi jinatate popo nike kumali soban suma sobani alagan sidale ilali eka pona nuti wakafio walumafio nakadabsu kefia mabda otate nadachiste biya oh yombari ala lukani kuya oh yombari ala lukani kuya ino lubari ube kabucha kapsoni fa finchila angapanu tuti ufa iga lapajite iga kesiko ofgane kurkuru biya ko bofa yo mile imon bofa sekasi alam fata yon si sakale jonkora mota nanyati kamale ika kapi malin kaparafa imala angafa nitifufa ulen garbu mata kumangkufa ya wala kumay no ni ufa
Ana firrakeeti dinataate boobooboonni kee kumaali sobaan suma sosobani alagaan si daale ilaali ega bona nuti wakaafio walumaafio 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 biya farsa tau kana kayo sati ana kan galma gau oh alota del matamu cisena oh alota del matamu cisena inolu bari ubega buja kapsoni fa finchila angapanu tutti kufa kota sanyi kota kerron olka eriftum bilisu ma amajinuf pae Bofa 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 yo mile imon bofa 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 segasi alamfata piyon si sakale fonkora mota nanyati kamale ika kabimalin kaparafa imala angafa nitifufa ulen garbu matukumankufa ya wala bumaino nidufa Egaan qophiin keenya waliigalaa kan guyyaa irraa kanumaan goolabna. Waan nu dhaggeeffattaniif galatni keessan bilisummaa ta'u jechaa qophii wal fakkaatuun hanga wal agarru nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.